Michiyyoo hin miidhanii michiyyoo isin agarsiisa. Fiidiyootti anturratti isin agarsiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota kennaatuuf salaamtaan xiyyeetan jaalalaata kabajaata namni irraa kaatti lagaaf gaara qaxxaamurtee bakka isin jirtanitti isin hawwisuu isin jechaadha. Egaa maaliif baddee warri jettaniis hangan qabdanii waan irra jirus quba qabdan waan ta'eef michiyyoo gola aartii Oromootis ana kafuudhee na bira jirti. Fuudhuun ilmoo namaa fuudhuun badiidhaa warri naan jettaniis badiidhee garuu waan isaan na godhaniitu kan hunda na goosise. Akkuma isin agartan sababni waan kanaa irraa kaatees quba qabdan jeetiin abdadda. Sababni dubbiin tun irraa kaatee sababa naa fi jaartiin xiyyaarra waldhabnee isin deemtee mana isaa dhayxee inni isii galchuu diduu irraa kan ka'ee hanqaa manguddoollee nama meeqaa qayyareellee hanga manguddoo jijjiiree itti ergullee harkaa turtanii sababa santu waan kan hunda na goosise. Isaan illee kaati barbaaduutti jiranii anis mana sanirraa deemeeti bakka biraatti kan hin jiru miciyyoodhaa wajjin illeedha. Garuu ammaaf miciyyoolleen yoo na bira jiraachuu baattee fuuldura isin agarsiisuuf ta'a miciyyoon na bira jirti. Saniifuu har'aan tanaa deemee akkam mana saahiba kiyyaa tokko deemeen michiyyoo tanallee achitti wal rakkine. Saniifuu isinillee kaati achitti hadooddee waan sanirraa akkaataan itti michiyyoo san fuudhee fi kanarraa isinis onlaayinii gubbaadatti viidiyoo maramaa jirtu waan harkaa jirtuuf na gaafachuu turte. Isinillee wooma haqaati wanni isin na gaafattee dhugaa na gaafatte maalirra fuutee naan jette maaliif akkamirratti michiyyoo namaa san fuutee jettee na gaafatte akkumaan isiniin jechaa jiru kana isinillee geetin ture. Saniifuu eegaa isinis koomentii jalaanillee hedduu takaa warri na arrabsu jirtanis ni jirtanii galatoomaa isin jechuu barbaada asumaanii. Isaanillee akka ifin laffa'uu jiranii kaameeraallee jala deemanii barbaaduudhaaf kaameeraa naannawa bugatee yeroo miciyyoon fuudhamtu sanis barbaaduudhaaf kanaa wajjin hedduu takka cinqii keessa jedhanii miciyyoon na bira jirti. Ganaahuu michiyyoo sana jettiin harkan ganaahuu yoo dhugaa taate maaliif hanguma garaan keenya gubate san isaanis garaan haa gubatu jeeti. Miciyyoon waan na gootan qabdu miciyyoon xiqqoodhaa miciyyoollee ni miidhaa warri jettaniis michiyyoo hin miidhanii michiyyoo isin agarsiisa. Fiidiyootti anturratti isin agarsiisa. Saniifuu qaamee aanaa teenya wanni ati na gaafatte sirriidha sanii dhugaa na gaafatte maaliif waan michiyyoo fuudheef waan hin beekne na gaafatte ture. Sun sanii akkuma reef jeesii deebisisan gamanumaan ka hordoftoota illee salaamtaa gaafatte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'aan tana akkinitti argame anilleen wayee michiyyoo tanaati. Akkamitti fuudhuu dandeesse michiyyoo maalirraa fuudhuu dandeesse akkamitti fuudhuu dandeesse ilmoo namaadhaa gaafa. Akkumaan sitti sanii wanni irra fuudhe deemte jaartiiti ni beektaa. Sokkitee jaartii jechuun beektaa jaartii sokkitee mana isaa dhayxe. Mana abbaa miciyyoodha. Abbaa miciyyoodhaa dhayxe. Akka dhayxeen naagalchii jeetiin itti dubbachuu ture. Niin daddabee manguddoollee nama meeqa fuudheetiin itti ergee niin daddabee. Ni gashuu jaartiis. Manguddoo qaqayyareetiin nama meeqatti erge. Sababa sanirra dhaabbaddeetiin michiyyoo tana fuudhee jechuudha. Osoo si taate fakkeenyaaf aadaa qabdi Oromoon safuu qabdi. Karaa aadaa Oromootiin aniin kun takkaa lolaan itti deemeen beeku haruma dadaatiin yeroo manguddomaan deemanii jaartii tana naagalchii jee kadhachuu jira. Dadhabeetiin waan kanas seene aadiidhaan waan kanas seene
Saniifuu hordoftoonni illee dhiiroo kannaan michiyyoo sana akkam godhaa jechuu jiranii beeku. Ani michiyyoo waan hin godhuun qabu miciyyoon daa'ima. Yoo ati wanni fuuteef sababa jaartiiti bara. Sababa abbaati. Abbaa ishiitii fuutee ati ammallee yoo jaartii ta'e si gashanu ilmoo sanni deebistaa bara. Ilmoo wayiteeti ilmoo osoo jaartiiti yabarsiif galchinaan jaalle. Ni deebista ilmoo. Hin galchinuu waan isaan jaallatatti. Maa gashuu didangaatillee jaartii dhabuun illee hin taatu. Hin taatu. Hordoftoota jaartii dhabuulleen hin taatu. Ilmoo dhabuulleen hin taatu. Sanirraa hin fuudhanii michiyyoo Hin dhageessanilleen akka inni itti fuudha ilmoo waan inni itti fuudharraa jaartii dhabuunis hin taatu. Mataa keessanirraa jaartii jaalatan takka dhabuu ni dandeessan hin dandeessan. Saniifillee manguddoo sanii jaartii isaadhaa gashuu qaban. Saniifillee kaanis badii hin qabu innilleen. Waan isin jechuu fedhu jira. Akkuma tokkotti waan isin mari'achuu fedhu jira. Akka obboleettii rabbiitti anis waan qalamta keessaan jira. Nama na cinaa dhaabbatee na gargaarullee hin qabu. Maaliif michiyyoo san fuudhe mana namaatiin taa'ee achi jiraatu jirti. Atis akka obboleettii rabbiitti na gargaartee michiyyoo sanillee gartee egaa ishee fuudharra guyyaa meeqa mataallee irraa tottolchuu feetii dhiquu feetii waa hedduu jira beekadhu. Amma mana namaa jirti gaamchiyyoo. Mana namaa jirtee. Waa meeqa barbaachisa. Saniifiin atillee akka gargaartee waan san gartee mataa irraa tottolchitee maal gootuuf. Suuraa akkoon qabu. Si mari'achuu fedhee garuu michiyyoo tana sababa irra fuudhamee sitti nutti hin jira. Sababa kanatti fuudhee ammoo ishii ati na gargaartee ani kaatii waa dhalumaatu waa ijoollee irraa mataas tottolchuu beeka irraa tottolchita. Sii galtee waa hundaa. Fiddee gaana bira fiddee moo? Illaa bakka isin jirtu isin geessa wajjin yaana. Nageessi ishillee inni ilaala mucallee inni ilaala haasaa keessan tanallee fardeessanii ilaaluu qaban. Garuu ati immoo waa'ee kanaa waa'ee dhimma kanaa nama tokkootti illee bilbilaan illee ta'u akkan dubbanne kan isin dhaammachuu fedhu adaraa. Waan dubbatanii uumeegaa. Waan dubbatanii miti maaliif waan kana guutuu kan na goosise isaani. Isaanii bara aaritii jecha isaaniiti malee ilmoo namaa ilmoo siin taate ilmoo namaadha ilmoo namaa. Saniifuu har'aas boruus hordoftootaa fi kabajamtoota kennaatu ani michiyyoo gola aartii Oromoodha hin deebisu. Ani biyya Yemen tana keessaa jiraachuu fedhu. Michiyyoo tanaaf fuudheetiin deeman waanuma barbaadan sanuu haa fidanii. Sigalee akkuma tana dura dubbaddetti ani biyya tana keessaa shamiza kanaa fi qofoon irraa tana malee hin qabu. Sigalee ammoo isaan bifa ammaan tana deemaa jiran kanaan bifa ittiin jiran kanaan waan takka tanaallee godhan hin qabanii waan fidanillee hin qabanii dhiira taanaan haa fidanii isaa fi mucaan achirraa isaa wajjin babbarakachuu jirtan aliin sanillee dhufee anis manas gadhiiseetiin deemee jira mana duraan isaan itti na beekanii dhiiseetiin deemee jira mana sanillee akkuma tokkotti hin beeku inni gola aartii hin beeku yookiin Nasruun mana fi hin beeku warri beeku Dasiidhaa fi Alii achillee dhaqanii na barbaadutti akka jiran ani qubaan qabaa infoormeeshina isaanii ol ba'ee viidiyoo irratti dubbachaatiin hin jirre miidiyaa akka bahuuttiin hin jirre malee waan isaan na duubatti jiran guutuu qubaan qabaa jechuudha. Saniifuu isaan har'aas boruus karaa nagayaatiin yoo deemanii akka namaatti maguddummaan deeggarsa isaan daddafisaniin deemanii jaartii tiisanis mana deebisanii achi halliin takka illee hin jirtu. Michiyyoo galchuuf hin deemu. Michiyyoon laakiin na bira jirti. Isin ammoo isiniin garsiisaa jechuun fuula duraa. Akkasitti kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa viidiyoo tanaa laayik sheer godhaatii isaan biraanillee naaf gaya. Hin dararaminaa michiyyoon na bira jirti. Kaameraadhaaf jinniidhaan mataa garan galchinaadhaan michiyyoon na bira jirti. Garuu ani ammoo michiyyoo sana deebisuudhaaf haala isaan itti deeman kanaan deebisuudhaaf hin taa'u. Hatta hangaan biyya tana keessaa bahuutillee
fuudheetiin bahaani malee hin deebisu. Maaliif haala isaaniitiin hin deebisiif. Barbaacha isaanii kanaan dhaadannaadhaa fi maal kanaan hin deebisu. Eega dhaadannaa taate namuu dhiira isaanis jaartii qabatee manatti birus nama anis sababa sanitti miiccoo fuudhee akka qabaa garuu ilmoon daa'ima wanta kan godhu isinillee gabbideetiin isin agarsiisaa saniifuu hangaan fiidiyoo biraa qabadee isin dhufutti na hordofaa isin jechuu barbaada. Galatooma horaa bulaa deebana ulfaa